duraanuu qawwee isaantu harkaa qabaa tokko akka Oromootitti kuni waan keessaa waan ta'eef isaantu duraanuu qawwee harkaa qaba kan jedhu sun tuulamni qawwee tokkollee harkaa hin qabu. Qawwee harkaa qabaatus warri qawwee harkaa qabu warri kursii irra taa'u warra garaati horii harroota nama tuulamaa odoon ta'in harroota tuulamaati kan angoorra jiru kan qawwee harkaa qabu kan jala siqaa jiru kun jechuudha. Addi bilisummaa Oromoo jaalsanyiin ala kanaan gadi bahee wanni haasa'e suni waliif galla. Harar keessatti sunis ta'uu qaba. Artii keessatti sunis ta'uu qaba. Namni tokko kan jedhan suni Wallagga keessatti ta'aa deema jira. Boorana keessattis ta'uu qaba. Of course Oromummaadha dubbiin. Tuulama keessa ijoolleen har'a eebbifamte suni ijoolluma tuulamaati jechuu kiyyaa moteen. Hundumatu keessa jira. Garuu ala walqixxaa'een bakkuma hundattuu deemuu qabaa sanirratti waliif galla. Sunis amma rakkinaa mooti. Garuu gaariidha jechuudhaaf. Nafxanyaan akkamitti 4 kiiloo seenuu feete amma. Abiyyi akkamitti mootummaa fonqolchiisuu fe'anoo jettanii. Jarri Finfinnee keessatti akka gaariitti wal ijaaranii walii galan. Jibbitanis jaalattanis shakkii keessa seentanis. Qawwee gahaa qaban Finfinnee keessa. Nama gahaa qaban Finfinnee keessa. Garuu qawweedhanii mootii amma karaa 4 kiiloo kan deemuuf qophaa'an. Sonodos waamicha akka dhiyeechu. Any given time. Gaafa waliin gahan. Ala kan jiruu fi kan qophaa'e hamma ta'e qawwee xixiqqoos qaban hiriira gaarii qopheecha jedhan irratti walii galan. San keessa makalaakaa keessaa kan Abiyyi bira taa'ee haasa'u keessaa harka kan keessaa qabantu jira. So maal godhuuf deeman xinnaa guddaa Finfinneetti gayyaa'anii 4 kiiloo marsineet itti duullaa kan jedhu seerri kan qophaa'e kana caladha. Dhagaa Finfinnee 4 kiiloo mutum masaraatti xinnaa guddaan jiruun nutti ammaattee uummata kakaasuu hin dandeenya. Gaafa hiriira ba'uudhaaf achitti calqabne haalan taanen itti duullaa jedhan. Kana goonan immoo sirrii. Kuni sirrii godhuu hin danda'an kana. Uummanni gaaf tokko bahee propagaandaa amma deemu kanaan haala amma deemu kanaan qawwee qofaa mootii miilan gara 4 kiiloo hoo kan deeman ta'e makalaakayaan hamma fe'etti yaa'u fixee hin danda'u. Hamma fe'e irraa fixus sanuu isaanuu keessa jiran mamiitu jiraa jechuudha. Kana kan godhe maal yoo jettanii duulli dheengadda haala malee gara olaanuu kanatti deemee makalaakaa mataan adoode kanaaf har'a waca faannoon Amaara keessatti godhu kanallee akka gaariidhaan yeroo gabaabaa keessatti iyyicha kana qabbaneessuu hin dandeenye. Boru Finfinnee keessatti hoo ka'anii Finfinnee harki guddaa karaa cherchiitiin haa ta'u karaa adda addaatiin namni hidhate takkaalamaa tuuti Finfinnee keessa. Miidiyaan akka gaariitti jabeessaa jira kan keenya keessa hin jiru keenya bahee miidiyaa qabduun waa takkaalama jedhee ol galee ciisaa. Ammaa fi wirri jechuun achi waa Oromoof moote fakkaata. Qawwee qabateeti bat getti keessa jechuun suni waa mootetti fakkaata. Kan sanarraa hafe immoo yinu haraqee dhugan. Tiimiin Shimallis jechuudha. Kan biraa homtuu hin jiru. So Oromoo kan taate kan hunda qorattee kan hunda hubachuu qabna. Oromoon Finfinnee keessa hin jirtu. Oromoon Finfinnee keessa hin jirtu isaani kan jiru harka guddaan. Uummanni haala jiru kanaan immoo makamee karaa masaraa mootummaa deemu kana kakaasuudhaa itti muudhafu baay'ee salphaadha. Uumaa rakkina hin qabu. Jiruun itti ammaatte waan nyaatee waan dhuguun jiru Finfinnee keessa saniinuu kan itti gaafatamu garuu san godhuudhaaf qophaa'e uummanni. Maal godhuu qabnaa kan jedhu sana. Kuni dhugaadha. Hoo Rabbi jedhee takkaan gadi baafnee haala jiru akkaataa isaan walitti hidhamanii deemanii jiru gadi isiniif kan ani uummataaf hin jedha. Ani gara kiyyaa Abiyyi amma gaggeessinus shigiggir mangistii waan jedhamus mootummaa riifoormii fe'ii nama fe'uma isaatiin odoo riifoormii godhee gaarii.
Oromoon kan beeku qabu yeroo ammaa kana ija takkaan. Laala waboon kan uumame, waboon kan ijaarame, ummanni Oromoo calqabaan kan lola ka'e Abiyyi mootummaa baasuu muti. Abiyyi masaraa sanirraa baasuu muti. Mirga ofii gaafachuuf. Dadhabduu fi hattuu fi gowwaa walitti qabeeti akka hin taane godhe Abiyyi biyyachiisan. Haa ta'u malee amma immoo yeroo hin qabnu Abiyyi achi keechaa ri'uudhaaf. Wanni fe'e hoo dhufee hamma iyyichi fi wanni kun to'annoo jala oolutti Abiyyi achumatti dhiifnan. Keessumaa amma gandi olaanu kun amma gadi nutti yaa'ee nurraan gara galuuf qotaa hin jirani, nyaachaa hin jirani, beelli itti dhufaa jira, gara sanis irraafadhaa. Nutti gara galu nutti gajjiguu isaanii kan beekamu. Keezii argatanii dhiisiti. Achi taa'anii kan haasaa waa'ee 4 kiilooti malee waa'ee dadhabina rakkina Amaara keessa jiru muti. Mootummaa isaanii warra isaan bulchu fixaa jiran magaalaa takka takkatti seenaa jiran sun immoo amilee hundumaa kakaasaa jirti Finfinnee keessa warra jiru jechuudha. Hawaasaa ka'ee ganda xiqqoo keessa kan jiru kun kan hidhatee taa'u kun nu keessa jechuudha. Fira fakkaatee Oromoo keessatti kan itti gale qubattoonni Minilik nama kana achi ari'uudhaaf amma akka gaariitti xumuratanii jiru. Oromoo maal goonu? Wacina Abiyyatti goonu kan inni. Kana jechuun nuyi ani akka takkootitti dhiiga amma gootti ittiin cuubame Abiyyi sanirra bira ni jedhu. Inta'u gowwoota jala deemanii iyyanii lolan taane keessatti akka hin taane irkee ta'anii fi afaan ta'anii fi itti kaadireessanii wajjin waan tokko wanni walitti nu fidu hin jiru. Amma dhumaatitti mirga keenya fi bilisummaa keenyaaf amma dhumaatitti hin gaggeessine. Ammaaf garuu waboon illee qophaa'ee magaalaa san marsee jira. Tuulamni marsee jira akkuma jirutti amma lafa fudhachuu moti. Haalli kun amma karaa qabatutti ijji keenya gara diina keenyatti deeffannaa beeka. Of course waboon smartin. Uummanni keenya samii walii gahanii dhagahaa jiranis ibin oduun adda addaatu amma uummata keessattuu gahaa jira amma ga'u. Mootummaa kana bira hin geessu ta'a. Maybe kana booda maaliif ofii waa himataniif ofii dhangahaa ofumaa of amansiisanii galanii rafan jirre. Waa haasa'an sobni haasa'an sun dhuguma isaanitti of fakkeechanii galanii rafan. Tiimini biltsiginnaa kun keessumaa warri kun in dhuganii machaanii ganama ka'anii waan galgala haasa'an dhugaatti fakkaata. So amma maal godhuu qabnaa? Maal godhuu qabaa Oromoon kan jedhu kuni mootummaan kan godhuu qabu. Abiyyiif kana dhaammanne. Angoota na lammaasitti kenne miliqxee achi geechee balleessite balleessa hamaa keessa jirta. Boruu uummanni kun sitti dhufee si gaggeessaa jira. Garuu cabeenyi kee immoo akka tokko cabina Abiyyiin ta'uun akkuma Oromooti Finfinnee namuu dhaabuu hin danda'u. Uummanni ka'ee hoo 4 kiilootti seenee jechuudha. So alternaatiiviin biraa kan jiru masaraan mootummaa akka itti waliigalletti nama muraasa wajjin akka mari'annetti ani akkanatti mul'atutti masaraan mootummaa alternatively haala jiru kanaan ministeera muummichaatiin dabalatee hookin bakkee Oromoon 100% Adaamaa hookin magaalaa Finfinnee kana kan jedhamtu tokko keessatti bakkee gahaatti qophaa'ee ijaaramee taa'uu qaba. Achiis fankish godhuu danda'an wanti hunduu qophaa'ee. Every ministerial office. Magaalaan Finfinnee jechuun magaalaa duriyyeetii fi aqanii marsanii achiin baan hoo jedhanii tokko waboon marsee jira. Warri Abiyyi qabuudhaaf keechaa gadi gottonnee achi gadi baafna humna ummataatiin jedhee deemu kun mana duwwaa ona ganda Minilikti seenanii hoo wacan waboon marsee jira. Gootonni Oromoo kan hidhate kan dhugaadhaan qawwee Abiyyitti hidhatee rarraafataniis wanumti hunduu kan jiran achi jiranii manatti barbaachisaa waan ta'e akka kunoo biyyuma Suudaan illee ta'u akka fe'anitti keessaa baasanii jechuudha warra achitti naqamu kan. San keessa eenyu akka quba keessaa qabu Oromoon dandamachuu hin danda'a.
gara galchine kan jedhan sun garanaan okay eegasu iyyaa achi taa'atii fi amma dhufnee takka takkaan seera sinii bulchu jettee walitti haawwachu garuu gaafsanii mootummaan achi jira jettee akka hin dhaqne hunduu ammaa qabee itti yaaduu qaba. Ammaa qabee magaalaa san keessaaf alternative plan B jiraachuu qaba. Masaraa mootummaa laalchisee. Kuni kanuma ta'uu qabu. Uummata keenya kan hubadhaa. Durriyyeen achi jirtu sun walitti galtee iffinnaa of course makalaakaan fi warri biyya eegu seera qabachiisuudhaan amma ta'u fixuu hin danda'a. Sunillee immoo nama gaafachiisaa beekaa. Garuu fixatan ijaarsaniiti. Akka uummataatitti yaamuudhaaf. Warri Phaaphaasonni nu didanii mimmiliqanii lammii Ameerikaa ta'anii jaarsallee achi keessa qabanii Ortodoksii keessa ta'an kun harka bal'inaan kan of keessaa qabu harka kan keessaa tokko isaa. Tokko warra biyya alaa keessatti ijaarame kana. Tokko warra lolli nu gale jedhee waraanuma mootummaa keessa jiru. Eenyuunyaa isaanii gaa egeree hin dhageenya. Jarri akkatti qophaa'aa jira. Nuyi kan jennuuf warra Abiyyi kanaan masaraa san Abiyyi keessaa guuttachuudhaaf gaaraaf dhaqan. Hayyee haalli jiru kun barbaachisaa mootiin federaalli yookiin humni murteessan tokko haa eegu. Kanaaf garuu bakka biraatti faankishin godhuun bilaan gaggeeffachuun ani amma bahaan jedhe beeka. Dubbiin tun kan kaatu yoo ta'e alternative namni akka nama dhuunfaatti keessaa bahee mootummaan bakka biraatti faankishin akka godhuu danda'u itti qophaa'a. Waan hin hafne waan ta'eef. Rakkinni itti deemaa jiru waan ta'eef dubbiin kun hin hafu akkanatti nuu qophaa'a. San booda waboos ta'e Oromoos ta'e waraana ittisa biyyaatis ta'e biyya eeguudhaaf hunda isaaniiti jechuudha. Gabaabsumatti waa'ee kana ta'uu qaba. Abiyyiin kan himnu, Abiyyiin kan jennu, Oromoon Abiyyi kan jedhuun qabu, ammas beektota Oromoo, gamnoota Oromoo, riifoormii godhuun ganamaan kaatee sirraa eegamaa, seenaaftuu akkasitti fufuu hin dandeessu. Eertiraa wajjin lolliin ka'a. Dhimma keenyaa mootii haa ka'u. Kan ka'oo ta'e. Eertiraatti hirkataniiti, ganda Shaabiyaatti hirkataniiti, gandi nafxanyaa akkatti nutti gadi duulaa harkanii guyyaa. Abiyyi mootii waa'ee Abiyyimmaa masaraa Minilik seennanii taasisaan malee harka guddaa harka 90 jibba Oromoo taasisan. So isa godhuun by the way ganda kana dhaamsuun duruu ganda kana wajjin waliin ta'ini ganda kana rakkinni seera fi rakkoo Itoophiyaa keessatti jara kana rakkinni jara kana wajjin ta'uun biyya balleessuudha jennee ture. Balleessan kaleecha calqabame itti fufee har'aan nu ga'e har'a immoo nurratti gargaluuf deeman. Amma Shaabiyaan karaa qabatutti gaddi Amaaraa kana booda dubbiin achii kaate hin qabbanooftu. Nurratti odoo hin jigin yaada isaaniitiin rakkin Oromootii muti. Isaan bee Oromoon kan argate Oromoon rafe waaciniin Oromoon akkana ta'e Oromoon Oromiyaa jedhan malee waa'ee ofii himatanii hin beekan. Rakkin isaanii hunduu kanuma. Morkiin isaanii Oromoo wajjin. Rakkin isaanii Oromoo wajjin. So kana jennaan Abiyyiin kan jennu aboo ummata Oromoo gallakkisi warra midhaa jiran. OFCnis akka dhaabatitti akkuma kaleessa titti kursii keetirra taa'ii garuu ummata Oromoo ammallee dogongora birteerraa dogongora dabreerraa biradhuuti. Dubbiin tuni waa'ee Oromoo kana ummata Oromoo wajjin taa'eetii mari'adha. Qabeenya abbaa qabeenya Oromoo taatanis, loltoota Oromoo taatanis, jeneraala Oromoo taatanis, maal taatanis gaafa warri kun as garagalee aara amma deemu kanaan qabeenya isin qabdan wanuma hundaa wanni isinii ta'u takka illee hin jiru. Suni humaatii Oromooti rakkin hamaat Oromootti as deemaa jira. Galata Rabbii qabnaa waboo dugdarraa qabna malee. Waboon diina Abiyyiin yootiin ofii diina ofitti godhe malee. Waboon jechuu waboo fi Finfinnee iddoo
Finfinnee fi waboon kanuma Oromooti. Namni fe'ellee diiguu hin danda'u. Abiyyi akkatti dadhabee waa hunda baballeesse kana dhiisiti Haile Sillaaseetirraa ka'e namuu waboo yakkee gadi qabee xureessee achi godhee balleessuu hin danda'u. Lafee warra jiruuti. Lafee warra dhumeeti. Jiruuteen Oromiyaa namni keenya jiraa guddaatu han jiruus kan dhufuuf taa'us maqaa kanaan rakkate, maqaa kanaan itti dhume, maqaa kanaa hundi ta'e. Kanaaf warri yaada biraatillee qabaatu jibba waboorraan qabu adda bilisummaa Oromoo. Hammuma feenillee Daawit Ibsaa hoon jibbe yookiin immoo warri marroon isin hin ta'in yookiin warri kun isin hin ta'in waboon maqaa Oromooti, lafee Oromooti. Waboon gaafa bade Oromoo hundatu bade jechuudha. Finfinneen bakkee itti falmannu, bakkee itti mo'annu. Kanaaf masaraa kanatti gaban. Masaraa Minilik hofeete bahuu danda'e akka Suudaaniin goonoo jette hin balleessinaaf hin diiginaaf isu rakkinaa muti. Kanumaafuu Adaamaa keessaa ta'u, Bishooftuu keessaa ta'u, bakkee lafa Oromoon kiliirli marfamtetti bakkee miilli isaanii hin dhaqqabnetti jechuudha. Kanaaf jennaafi mala tokko isaan baafatan nus mala lammataaf itti deebinu hin ta'e. Kanuma.